te WhatsApp ke sabaka my love jettu dhatta maal godhuuf rakkatta wifi mana keessa jira ati fi ni data koba fayyadamtan akka durii san abbaa ebelu mee kotta walaaltanii jechuun hin jiru keessummaan illee hay maal jedhaartiin jedhee waan man gura luluuf hin jiru asuma dhattee bakka my love jettu dhatta kat mute rakaattee waan jettuun san deebisu gowwan kiyas taa'e silkiin kulul rajjatti qat ana ma gizee nama bira taa'e nama misajji barreessu namnu hin beeku gizee nama misajji barreessu hin beeku namnu nan beeku saaxala akkasitti messi kaasinin jedha rifeensi bichaan bakka jiru buuqata hutaa vis luqaatu والله دي لقاتو كنا راح ساجرا يا so sorry والله ميساجي سلكي جارتي تنتي لا لو قبدا ميساجي سلكي جارتي تنتي لا لو قبدا جار سكن كي لا لو قبدا اكا غوغا بينيسا غوغا هركسي غغغغن جدينا تلي كديرا يسين اللي كديرا غغغ دبرتي غغغغن جدينا والله غورسا سلا اوسوان نمبوسن تاتي سنتي بوسا isinitti buusa jechuudha teknooloojiin tole baadiyaa yoo jiraatte obboleessa kiyya eessa laalafee baadiyaa yoo jiraatte maal godha sitti fakkaate baadiyaa yoo jiraatte fikiranyaan kiyya durii tokko illee dhufe wallahi jaalalti tun duruma haftee bara wallahi tiktok irra wal jaalane tiktok marra wal hinne garuu haa gammallee gizee inni dhufeetiin jedhu kuno gizee gaaddidduu isaa argu onneen tiyatun akkana biqqeettee kaatee na dhaabbatte akkanatti onneen tun akkana na dhooti gizee isaa argu haa jaalatana daa'isiin namni gara awwal jaalatee usuu waliin madeessin usuu waa takka waliin hin jedhi yoo addaan hafe jaalalti bakkuma san jirti wallaahi na hiite adaa na hiite والله أبدين كتادو يوكا فوري ilmoo dhalchee achirratti abdii kutadha akkanatti abdii kutataan jiru dhugaa rabbiya dhugama dubbadha abdiin kutataan jiru fuudhi ilmoo dhalchi fuudhiiti ilmoo dhalchi yoo ati fuudhee ilmoo dhalchite abdiin kutadha aga achiisitti gara abdii kutataa jiru rabbuma beeka maal odoo isin jedhaa rota isaan afoo dhufte gizee inni asii joo hin godhe ija isaa kana argu beektan ijji nararraati maal isin jechuu barbaada silkii hin qabdan taanaan maal godhatitti fakkaate qajeela jechuudha balbala kushiinaatiin yookaan ammoo balbala barrii bultuutiin fuula kan kee akkasii wallaalchisii taa'e keessummaa dagalee achi qabiiti gizee achii gad dhuftu haadha mana kan ta'e ija keessa laali jedhi haa midhattu tawaa gurri dhagawoota ijuma kanaan akkan mallaali akkanumatti jetta bas deebisa jol maal lamittiin kun hin barbaachisu obboleessa kiyya hin barbaachisu respect keessummaa mana si jirtu ijuma kanaan asuma laalachuma waraanta laal bakka isin jirtutti asuma achitti isiinuu jechuudha jaartii kabajaa qabdoo taate ija kan kee ilaala waa hundaa hojjetti jaartii sodaa sii qabdoo taate ija kan kee si ilaala ija kan kee ilaala tanzilaa mana si horatte yoo taate surree kan keetu fuutee ergifti wannummaan ija kan kee ilaaltuuf hin jirtu aidani surree kan keetu surree kan keetu fuutee ergifti amma jaartiin gariin ta surree jaarsaa fuutee ergiftutu jira obboleessa isaati maan rakkoo qaba jettee surree isaa fuutee obboleessa kennitu habiibti tiya obboleessi kan kee obboleessi isaa obboleessa isaati jaarsi kan kee jaarsa keeti obboleessa maan rakkoo qaba caammaa isaa godhatee haa deemu obboleessa maan rakkoo qaba kaalsii isaa godhatee haa deemu laa walla habiibti haadha manaa isaati qulfii isaati ati hin beeku bakka inni kaayee jiru jedhi tokko si miici uffata jaarsa kan keetii achi ol kaayi abbaan manaa kan kee gizee manaa gadi bahu maaltu irraa deema maaltu irraa hin deemne ija keessa laali fuula isaa laali daawwitiin isaa si'i qorqooffaa cittee dudda garagaltee tottolchii fi babbareechisii gadi baasii yoo bareedee shitta uffatee bahe homa hudduu beeraa qoonforaa oolu sitti hin fakkaatin ammallee rakkoon guddaan achi jirti ba tottolfatee abbaan mana rabaanaan homa eegee beeraa qoonforaa oolutti fakkaata isii maal kan siraa fudhate inshaallah kan siraa wayii fudhate yoo qoonforaa oolellee maal rakkate jilbii ka isaati kan luqqa'u bar
بس السكر ونرى السكر في طبيب تيجي قابا باوري في تاتي زيتين جلبة كيسا رمتة ضد كان كيسا زيتين رمتة الري خنين كيسا أما كذا المون كذا دلتو يجولا الرجالة كزيتين الرا أوفري ترى كان هذا فكاتو كهبا فكاتو في إن بيتني برا مثلا ما يقدر يشوف دلو ما لين بيتني برا المون تكا ما هذا فكاتي وانجر بيتن المون تكا أبا ما فكاتي وانجر بيتن كخمي تدور أوفري فيهم بيتن دال شو ما ليه يشوف واني هذا فكاتو كهذا تدور أوفري فيه واني أبا فكاتو كان أبا تدور أوفري فيه gaafa kanneen keessa jilba keessa sammuu kana keessa zayitiin isa dhumeetiin jedhe anjaa ofii caccabsatee badaa keetti gala akka sareeti jaare gaafas balbaluma taa'ee jedhe akkuma saree dullacha balbaluma taa'ee gizee namni dhufeetiin jedhe iyyuu dubartiin takka haadha beeluu gizee siin jette kakara ofii uttaalee balbala banu kooni mee dhaqee ilaalee nonni saafa'ee arfaasee Khadija namatu si dubbisaa jira intala jedhama narra ciisee fixate jechuudha. Ati kan kee ammallee ganaa jira. Argitee ati ammallee ganaa cimtu. Bilaashuma rakkattaa bara. Ati ammallee hin jirta. Duddi kan kee ammallee ni hojjeta. Garanattis garagaltee akkanattis dhaabbattee akkanas jettee lafeen duddaa dhadhana jette. Kallattii hundattuu kan kee qaamni ni hojjeta. Ka'ee nutiree ka qaamni gogee dhaabbate ka isaatii jechuudha. Adeemee qonforuu jilbi ka isaati ka wanno fuulli ka isaati ka walis sunturu. Maal rakkatte? Adeemeetiin biizaa nyaatee lafa qonforaa oolu maal rakkatte? Galgala gisee galee wanni nyaatan jiraa jedhe waan ofii nyaataa oltetti kenni. Saan isaa jala sassaa taa'e. Kottu gadi ba'i isin silaayyuu warri maqaa arsiidha yattan kana waa saluu waa wannoo kana bicha haasoftan deema achi ka'ii deeme. Bukkee sayyamii homa waatti waaruu qaatana baqa wanni koomentii isin barreessitan si ajaa'ibanii bara homa waaruu ruuquu kana qofa haasayan koomentii biraan barreessitan osoo itti kennanii sa'aatii tokko guutuu lafa soqaa oolu marti wallaahi billaahi osoo itti kennan osuma balbala irra deemu wanni qabatee dhufe jala kana jirta mee wal galme ilaa kota tokko barreeffadhu sibicha wal galcha haadha jirtaa lubbuu baade maal olta siladha akkanatti wallaahi miira keessa gale bakka ati jirtutti hagana dubbachuu kiyyaaf irra naa tarre ani reefuma dhufe lakki reefuma dhufe laa sirrima dubbatte illee oma sirriiti homa haaluma qilleensa irraa haasofte rakkoon qabu ati nama gaarii shamarri hundi akka teetii kana taate maal qaba maal godharre akkam jirtame ati nagaa barsiisi shamarran tanniin ajaa'ibatti bari metti himaa jira bar waan salphaa himaan jiru dheengadda kun rabbiin jaarsa durii jetti maal jaarsa durii jaarsa ammaa ka jedhu jira maal ummani maali beektaa babbareeddan illee waanu eerimaa keerimaa fi dhageeffadhu mee dheengadda rabbi na kaasee beektaa akka doktora wayii na taphachiisaa waa'ee shamarran keenya jechuudha waa'ee ulfaa kanarraa kaasee guyyaa meeqatti ulfaa'uu dandeetti akkamitti ulfaa'uu dandeetti yoo maal goote ulfaa'uu dandeetti yoo maal goote ulfaa'uu hin dandeenye guyyaa kamirraa guyyaa waan akkas akkasiisan dheengadda barumsa dabarsa jedhee akka doktoraa tokko na goggodhachiise ganama lafti lafaa ka'ee. Nama ganii. Takkana arrabsite seeta. Weeru gaarii. Seeta laal. Mantuma shaarra keettee akkana na xabbafte. Innaan illaa. Sirnatti godhanii dhageeffadhee jedhe. Osoo karaa irra jiru nama bira jira gadhee viidiyoo yoo dhageeffadhee jedhu na labaarti achii galee qoyi kan qalbii takkaan dhageeffatanii jedheeti. Galeetumaani akka hojii feekii kiyya tokko irratti sheer godhee akkana jala hin banne. Galee gisee ciisee dhageeffadhu.
maalumaaf dhaladhee waan jettu wayina dhagayamte. Madaa'isii wayii tuyxee baramma bakka isiin madooyite wayii irratti soqidda bubuuftee feeti. Dhugaa dubbattaa mi kun? Taan osoo hin taane ani maal jedhe beektaa? Ani isin viidiyoo narraa viidiyoo muranii deemanii miti viidiyoo yoo ulfu guyyaa haganarraa guyyaa haganaatitti yoo akkana gootanii jettan waan kanarratti ulfaa'uu hin dandeessan ka jedhu an san dubbadhe. Ulfaayaa jettee dhiira bira deemaatii guyyaa kanarraa dhiira bira dhaqaa akkanatti hin ulfooftanii jettee akka namni haraama dalaguu fi labsii godhaa jirti. Akkamitti labsii goote akkamitti shamarran teennan deemaa haraama dalagaa jetti. Jette inuma narra fiidde siin jedha diriirfatteetuma akkanatti ilaala akkana narra gangalatte. Sorry about waan saniif dhiifama garuu ati gorsa by the way garana qaldiidha. Ati faatee advaayisiin isin kennitu tokkoffaadha wallahi laazim dhugamatti. Gan ishin shamarran teennaa amma yeroo kana baay'ee maqaan isin badaa jira Bangaalee maal jedhanii abbaa feetan jaaladhaa mirga keessanii onnee irraa isiniin jedhaaraan abbaa feetan nama isinitti tole Bangaalee miti jinnii jaaladhaa gin miidiyaa irratti as hin baasina ati eega rabbiin hin sodaanne abbaa feetee jaaladhu Jamaal akkam nagaa keedha garuu miidiyaa irratti as hin baasin kalas tokkoffaa namni kaayyoon biyyaa bayaa eega kaayyoon biyyaa bayaate pilaanii godhata eega biyyaa baye pilaanii qabaa eega pilaaniin keessuun si harkaa badee hin nyaataan dhuyda deemiitii abbaa feete jaaladhu abbaa feete waliin akka barbaadde ta'e miidiyaa irratti as hin bayin dhiiratti qaama saalaa keessa mul'isi akka barbaadde fuuluma kee kana dho'isimee morma keetii ol qiyaamaan fedhamu inni nuyyuu kan barbaadu mudhii gadi barbaadaa miti. Asumaa gaditti gadi qabiiti irraa cufadhuuti kaameraa kan kee boruu asitti hin deebin jedheen viidiyoo koolii aadiyoon itti haasayi. Balleesse hammame. Mee an dhugaman isin hin jedhaara wallaahi lazima waan kana dhugaman isin jedhaara. Garuu dhiironni kenna warroonni dhiiraa warroonni namni baay'een jala jirtanii dubartii irratti hin duulina haala kanaan. Dhiirri tokko osoo dubartii Bangaalee argate gajjadee afaaniin itti deema ol beeyna nuti jechuudha. Gajjadee afaaniin itti deema. Yoo dubartii teena dammoo Bangaalee biratti argitan wantoota badaan jedhinaani gorsa yaa maatii gorsa kennaafi malee jechoota fofokkataa kana amma dhiirrillee akka waan dubartii Oromoo malee biraa bira hin geenye of hin godhin dubartiin illee nama jaalattu san jaaladhu abbaa barbaadde jaaladhu gin eega rabbiin hin sodaanne eega haraama kutachuu dalaguu kutatteerraa maal godhuu miidiyaa irratti as baafta miidiyaa irratti as hin baasin. Media irratti as hin baasin never ever dhokadhuutii waan barbaadde dalag bakka haaraan itti dhumatee jira. Maaluma si godhamee ati miidiyaa irratti as baafteetiin asii kun si duuba yoo dhaabatu Bangaalee yoo si duuba dhaabate screenshot kaasanii waa'ee kee haasa'an. Dammoo Bangaaleen duuba dhaabatu kun illee maybe yookaan bakka dalagaa ta'uu danda'a arabni bira dhaabachuu ijoolleen teenan ta'eeraallee dubartii kenna taraddaa osoo obboleetti tiyya taatee osoo haadha tiyya taatee jedhame atamamee dhiirri dubartii viidiyoo dubartii gadi baaftu. Eega isin wallaalummaa ofiitu si argite tanki waani osoo haadhatee akka godhani fiilingii akkamii si dhagama obboleetti ta'e akkas osoo godhani fiilingii akkamii si dhagama mee boruma obboleetti ta'e taate akkaan jaalattu namni viidiyoo si yoo baase maal ana wallaahi billaahi osoo namni obboleetti ta'e akka godheen ajjeesan nama sana lubbuu isaa jechuudha dammoo dubartii akkas hin godhu osoo qiyaamaan buute osoo viidiyoo miliyoona na biraa qabaatte osoo nama narraa ajjeefte viidiyoo isiin baasuun ajjeesa malee. Dhiironni kennallee wallaahi xiqqoo rakkoo guddaa qabna itti yaaduu qabna hubachuu qabna wanti kun wallaahi sirrii miti amantaa islaamummaa keessallee nu baasa dhiirri viidiyoo dubartii qaama qullaa isiin itti ergitee gabbaaftu wallaahi warabbul kaaba abbaan feete konna waan feete naan jedhi dhiirummaa takka hin qabdu ati never ever ati dhiiraa miti dhalaa'uu hin geettu araannatu dubartiin dhiiraaf waan baay'ee haga feete yoo isin dogongorteetiin jette dubartiin dhiiratti amaanaa kennamte waa meeqaan amantaadhaan aadaa Oromootiin aadaa biyya keenya Itoophiyaatiin waa hundaanuu dubartiin amaanaadha dhiirarratti akkamitti dubartii qullaa gadi baafteetiin viidiyoo isii Facebook irra gadi poosti goote yoo isin sitti ergite
Osoo haadhatee poosti godhanii maal goota meeshii dhaqanii waraabanii giddiin qabanii viidiyoo si waraabanii obboleettii ta'e intala ta'e taatee argatte yoo gadi dhiisan maaltu sitti dhagama akkasuma yaadi. Anama namni osoo obboleettii ta'e viidiyoo si qullaa gad dhiise warabbul kaabaa I kill him igalla waallo akkasuma tana maallee gad hin dhiisu. Dubartiin ta'e nahoo mee dubartiin maal ta'e natun dhugama rabbii isinitti taa'imuun mee harka maaliin viidiyoo of waraabdee dhiiratti ergita. Yooma of waraabdee itti ergitee hoo eeshi mee maal gootaa qaama kee kana guutuu bakki inni barbaadu akkuma waan ofii jette bakka biraati. Ati fuula keetiin taphaa haasayaan u'uu jedhaa wanni viidiyoo of waraabduuf maa inni. Namni bar dogongorarraa hawaa wayii isin taa'imuun dhiirri dogongora tokkorraa barata. Dubartiin dogongora dhibbarraa takka ittiin baratu waa'ee. Ta'uu hin qabu dubartiin biliidha qaruu ta'edha. Batalii dubartiin ta'e cimtuudha dubartiin Oromoo akka aadaa Oromootti illee waan kanarraa sirriitti osoo fayyadanii gaariidha. An dhugaa rabbii waan hedduu nama jibbisu. Tiktookii kana dhiisee ture waggaa tokko waggaa lama dhiisee ture. Na dabbarraan zamoonni kana xiqqoo irra deebi. Gin wanti namatti tolu hin jiru. Please everybody waan kanarratti yaada. Dhiironnis yaada. Yaadi dhiirris yaadi. Callisituma yaadime. Ati dubartiillee warree hadha viidiyoon kee gabbayee gadi si baasan kuni boru heerumtee dhaltee ilmi kee guddatee gaafa haadha isaa viidiyoo qullaa miidiyaa irratti arge wanni miidiyaa irratti taasisuu inni kun hin ta'a. Mee ilmummaa keetii ati deebiftu haadhatii ati akkanaa turte ati sharmuta akkanaati yoo sin jedhe ilmummaa ati dhalte sanii ati deebiftu akkamii ta'a. Akkamitti ilmu kee ol jettee ilaalta. Okay, Bangaalii waliin si arganii, Bangaalii waliin maal si godhanii, Bangaalii waliin si arganii wanni tokko dammoo konfidensii qabaadha. Dalagaan kee yookaan mana Bangaaliin jiru ta'uu danda'a. Yookaan Araba wayii kama karaa si duuka osoo ati laayivii jirtu footoo si waliin kaasuu danda'an mana keessatti. Wanta godhin tokkoof hin gaddin. Wanta godhin tokkoof sammuu ta'e of hin cabsin. Konfidensii hin qabdanii yoo rabbii kee sodaatin yoo haraama dalaguu barbaadde Bangaalii waliin akka barbaadde dalagin miidiyaa irratti gadi hin bayin. Shamarran keenya Oromoo parsantii 90% shamarran kaayyoo qaban. Haa qalladanii haa taphatanii afaanii waan fedhanaa jedhan malee shamarran kaayyoo qaban. Shamarri biyya Arabaa dhugama rabbii isinii himaani warqiidha. Fakkeenyi isii warqiidha. Warqii jechuun warqiin gurraa tokko ibidda kaayamee ibiddaan gubamee akka bishaanii baqee achi booda dammoo bishaanitti darbamee gara warqii qubeetti jijjiiramu. Gubatullee tumamullee caccabullee warqummaan isaa hin jijjiiramne. Araannatu warqi main isin akkas gubataa jirtan biyya keessanii baatanii afaan hin beekne barattanii nama gosa takkaan argine Araba ta'ee maal ta'ee bakka barbaadanitti bakka isin hin barbaannetti bakka ofii barbaadanii isin galchanii isin barattanii dalagattanii of jijjiiruudhaaf biyyan bakka dhuftaniif. Waan kanarra tartanii nama taatanii faamilii keessan gargaaraa jirtanii. Beeksisa keessan gargaaraa jirtanii. Inni biraa dammoo birrima keessan ka dalagattan kana yoo jaarsallee biyyaa qabaattan guutuma isaa jaarsuma keessan irratti hin ergina. Yoo warrallee biyyaa qabaattan guutuma isaa warra keessan irratti hin ergina. Yeroo baay'ee akkasiin nyaatamaa jirtan dubartiin jechuudha. Birri yootiin riyaala 2,000 ka qabaattu taate argattu taate riyaala 500 faamilii keetii ergadhu haala xuli naa kaayyadhiin 500 dammoo ofii keetii kaayyadhu. 500 yoo mana keessa wajji godhatte mana kiraa yoo kafalatte birrii wayii of bira kaayaa deeme birrii 100 tuffatini gaafa ati galte